nagaan keenya kan oromummaaf kan jaalalaa bakka isin jirtanitti isinaa qaqqabu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Qaanqee Show. Qaanqee Show isin bohaarsuu kan eegalte baatii arfaffaasee qabattee jirti. Hojii keenya gurguddoo keessaa artistoota Oromoo cimsuu, mooraa diinaa irratti dhagaa guuruu, qabsoo bilisummaa Oromoof finiinsuu, hamma dandeenyetti lammii keenya Oromoo bashannansiisuuf bohaarsuun mallattoo keenya isa guddaadha. Isinirraas waan tokko innis dalagaan keenyaaf hojiin keenya saba keenya biratti akka salphaatti akka ga'utti hamma dandeessanitti warreen Qaanqee Show jaalataniif deeggaraa Qaanqee Show taatan marchi keessan Facebookii Qaanqee Show gubbaa deemuun laayikii akka nu tuxxan kabajaa guddaa kabajaa Oromummaan isin gaafanna. Ofii keessan duwwaa osoo hin taane hiriyoota keessanis invite akka gootan kanaan nu cinaa akka dhaabbattan kabajaa Oromummaan isin gaafanna. Sanas darbee YouTube keenya gubbaa dhaquudhaan subscribe akka nu tuxxan maaloo isiniin jenna. Qaanqee Show hojii keenya salphaan uummata bira haa geessu. Qaanqee Show Facebookii laayikii tuqaa, YouTube chaanaalii keenya gubbaas Qaanqee Show dhaquudhaan subscribe nu godhaa. Kabajaa Oromummaan isin gaafanna. Qabsoon itti fufa. Qaanqee Show.